Oromoon amantaadhalleen ciree akka wal nyaatu akka wal gootu ilaalcha dhuunfaa ilaalcha warra westarniidha. Ilaalcha warra biraa warra eenyummaan isaanii Oromoo wajjin hin deemne achirraa koppii godhuudhaan Oromoo irratti appilaayi goona saniin Oromoo ceesifna jedhanii warra yaadan. Gareen kun nu malee namni hin jiru. Nu malee namni kun Oromoo miti. Akkana yaadutti malee akki namni biraa itti yaadu tokko Oromoof hin ta'u. Ana qofatu murteessa. Yoommoo ana malee namni murteessu, namni beekumsa qabu, namni dandeettii qabu tokko uumamee baduu qaba. Diinattis galeen balleessuu qaba. Sababa kanaaf maal godhuu diinatti galu. Diinan firoomu jechuudha. Dafanii diinan firoomu. Warra isaan keessaa jabaa ta'e dhabamsiisuudhaaf dirqama maal godhuu qabu? Diinatti firoomu jechuudha. Diinatti galu. Warra san balleessuudhaaf. Garuu eenyummaan Oromoo akeekni kalee jaarmaan kun irratti ol hundeeffame irratti bu'uureffame kanaan faallaa jechuudha. Walumaa galatti maal jechuudha abaa'oo jechuun? Abaa'oo jechuun maal jechuudha? Maali? Akeeka fi kaayyoon qabsoo isaa. Inni immoo maal irratti gadi bu'uureffame? Sagantaan siyaasaa isaa jalqaba gaafa bocamu bu'uurri isaa wanti inni irratti gadi bu'uureffame Oromoo fi Oromummaadha jechuudha. Duudhaa Oromoo eenyummaa Oromootiin ala waan hin baane jechuudha. Walqixxummaa, dimokiraasii, nagaya. Oromoo qofaaf osoo hin taane sabaaf sab-lammii saboota cunqurfamoo kamuu Oromoo cunqursuu miti sabni barbaade Oromiyaa keessa jiru mirgi isaa akka eeggamu sabni cunqurfamaan kamuu mirgi isaa akka eeggamu kabachiisuudhaaf bu'uurri kun immoo eenyummaa Oromoo irraa kan madde jechuudha. Eenyummaan Oromoo nagaa dhugaa nagayaa fi dhugaan ala hin bahu.